Amma immoo yoo guutamtu hin fidin bakka hin fidin keekicha liiticha bitaa bidaa barbaada. Isa bakka galataa keessa balleessu. Dhagaye waan Suudiin jijjiiramu Suudiitti waa baay'ee waan beekuuf saniif qajeelaan see eega Wallaahi gorooroo kan namatti cifa wallaahi yoo liqimsite hin badeette ol deebisuun hin jiru akkuma sana nama gootaatu. Maqaa rabbiin taatu. Si sodaachisuu qaba maaliif akka ati hin tabalashaane si sodaachisuu qaba. Amma Oromoo kun dhaggeeffadha amma yeroo maraa waan ati hin sodaanne sitti waan qabu maaliif yoo si sodaachisuu dhiisee jedhe yookiin qabamta yookiin nama si buta. Kanaaf si sodaachisuu. Isa bakka wallaahi gorooroo sisilla liqimsee ol na deebisiistu eessaaf hin naree dhiisi. Ati wamaan taatu kana siibin gaasifaamne dhaama immoo deebite yoo haasi buteen sitti gaafatamu. Sila maalodha. Wallahi aliin akka olbisiistu imaanne qabala dhiisi lawaan akkasiin dubbate. Kooloo godhaani kuma dhibba lama nagashaa shikee fi maaliif sila moodu wanti xiqqoo qophoottaan osoo jajjaba siin jedha jajjaba bar wanti xiqqishu keekii siif qopheessa keekii siin jedhee bar bakka fedhan maan taane keekii sii qophaa'a. Namoonni dhiiraa qabu bara haasaa nama dhugaa namni haasa'u dhugaa adee fudhata ati garuu nan qalbii ta'uu danda'a. Maal godhe namni taphadde malee kana mara ana aartee booyuuf fakkaatuuf maali maal godhe keekii sii bitaa. Yoo alallee ta'e alallee yoo deeman rakkoon qabu laalleen deemtaa deemtee bashannantee deemtaa. Yoo warri namni dhaggeeffadhu gaala garuu galatoomii wallaahi qabna gara dubbannan qalladini qeerrootti himuu qabdala. Inni si baasuu barbaadamu inni yoo si baasee si bashannansiisee. Inni dalagaa qaba wallaahi ganama yeroo ka'u alfan galan dalagaa qabanii bara makkaa deeman suuqii wanta na rabbiin qaban. Namni mana jaraa hojjetu iyyuu sa'aatiin qabu wallaahi nama dalagaati. Ayyee boru bilbilee fi gaafadhe akkasitti agarri yoo ijoolleen biizii hin ta'in ijoolleen firii ta'an. Yoo isa gaafattan malee utuu manni tuni jedhi yoo nama ijoolleen firii yoo ta'anii keekii sii qopheessisiifne akkasitti dhayitee keekii murtee bashannantee galte. Amma jabaadhaa foloo godha amma seenuuf jirti bara amma jijjiirama guddaa jijjiirama jira ammayyuu. Waliigallee miti quuftu. እና ስንታቶ ነው እንደምታ የገና quuftu yeroo tokko quuftu anin tawadha. Gammachiisuuf tawadha malee bochisuufi miti. Amma kun osoo taa'u maal jette beektaa? Ani onnee dhiiraa qaba booyuuf taa'aa naan jette. Asi gammachiisu kolfisiisuuf fataasi godhuuf tawadha malee sa'aatii dhabeetiin biyya Ameerikaa kanatti halkan dalagaa si wajjin naasaa jira. Fataasi godhuuf. Atammoo dhaarsa. Iya bakka galatoom yoo si aarsa ati bar no ani naaru si jedha malee ani naaru na sotti naarofte iyyuu naaru sotti naaru akka dhumu akka iluutti wannan siin jedhe maan ni beektaa taphataa jirra akkasitti akka taphaatti ilaaluu qabda waan tokko siin jechuu barbaade. Siigaleen? Aishi bakka galatooma analleen keekii na yaachisaa. Follow le goda kennalle follow goda Ilullee follow goda mallattoo ida urraa balleessaa isheellee follow goda guys 200 seentetti already 200 seenuudhaan muraasa tafu waan ta'eef mallattoo ida urraa balleessaa hundi keessa amma qeerroon sibira arrafa rafaaran isaanii ani dafee rafee duraan amma rafitti irraa kayyannaa. Olina soino rakkoon ayyee quuftuu iluu yeroo gaarii odedeebin ayyee kennaa rakkoon qaba ayyee galata iluummoo kabajii quuftuu kabajii akka abbaa keetti waliin haasa'in akka daa'imaatti waliin haasa'eera yaa'u haasaa makeeti malee waan hamaa miti faayidaa bakka rakkoon ayyee yeroo galata quuftuu galato bakka quuftuu bashannanuu qabdeedha. Oromoo waan iluu aarsu jedheeraan himaa naarte. No naarre dhiise ani si wanni wallahi naarre an sitti naaru an namatti naaruun beektaamti. Si baraaraa dada wallahi. Yoo aare an amma waan ati haasoftu naaruun. Umalle ngone isan iddoo fokkisaa taa'iyyuu waan barbaadu fudhakkas iddoo fokkisaa taa'eef akkasii nyaadhu bara Oromoon umalle ngone jedhi onnee waan qabduuf onneen bakka daftee aarta namma dasna jetta maaliif
lolte dubbatte akkasitti dhiini lolloluun suni bakka gootummaa qabda sanu rakkoo rakkinna hin jiru. Kalas baduuf jedhaan duriyee godhannaa. Komentii bochaarra si barsiisi ta'uu argi wallaan nama firii seeyyuu si ta'uun argineeyya. Baduu ede duriyee ta'uu edette baduu edette biyyumaayyuu. Baay'een duriyee ta'uu kan barbaadin alamuu jedheen. Wallaa tiktokii kan kootu barreessanii dhumaanatti kenneen naan. Oromoon hundinuu boocha jammarte wallaa na jaallattanii mi'aa qaallokko. Na jiraadha hiyyoo. Achuma video wayii dhaqee gadhiisee maal hin jedhan bitta fooloo na godhaatin hin jaalladha. Koppilinkii na godhaatin hin jaalladha. Takkatu sinema meeqatu koppilinkii godhe deeqaa tokko keessatti. Sa'aatii tokko guutii wallaahi. TikTokiin waan ta'u waan sala si jalaan ta'u rakkinna hin qabu guddifattaa maati feemasiidha. Yoo badellee ni deebi'a. Uma wanni si cinqu hin jiru. Yoo sun si guddata yookiin dafee ati amma baafattu kun kaan irra vaayiraal ta'ee si guddachuu danda'a. Waliin hedduu tokko cinqamuu hin qabdu. TikTokiin guuteera abdiin marti. Garuu viidiyoo dhaggeeffadhu ilu wanti viidiyoo kan sirriitti baaralii bahee kuma jaatamii wayi meeqaan laakii godhamee cufame ni kaan garuu jira. Maal ta'e si alaa badee? Cufamee naan mucichinni dhangaddaa sun hin beekaa lama deebuu hin dandeenye. Lama deebiseera sa'aatii 24 booda deebiseera garuu ni kaan deebuu hin dandeenye. Siide yaashu. Adama hedduu himata wadhu malee TikTok irratti jireenya kee asuma yeroo dhuftu fataa jedha jireenya kee lafarratti. Akkasuma TikTok irra wajjin hin cinqin yeroo qabduun taphatta yeroo kaan hin hojjetta akka akkasitti jiraatta. Hedduu takka qalbii ta'e TikTok irratti akkasitti of hin kenne dhibbaan dhibbatti lafarra jiruu kee jijjiirama. Laan kennu duraaniyyuu garuu an waan keessa darbee waan irratti irraanfadhuuf xiqqoosii. Antoni malee waa biraamti. Dhugaa kee ganama yeroo baay'ee adda waan jirtuu fi namuma maraanuu yoo itti dalagu amma seenee nama wajjin taphadhee maal jedhee dhugaa kee sunillee digalee yeroo hojii qabaattu biyyii taataayyuu yeroo hin qabne of dagachiisu waan adda addaa taphattee fataa jettee nama wal argite akkasitti deemuu danda'a bareedaadha. Ittuma amma naaf gala waa baay'ee itti dagattaa itti bashannantaa Oromoo wal argitaa yeroo itti dabarsitaa gaariidha. Garuu keessatti garuma jireenya keetii san xiyyeeffatachuu barbaada. Namni tokko bari yoo dhugaa dubbanna ta'e namni tokko yaani amma miti duraan namaaf shirnaamni waan akkasiifaan fira keessaa ta'us Oromoo keessaa ta'us yeroo hin qabaanne yaani ofumaan gatii mari'atuuf xiqqoosii namaata na fakkaata. Abshir. Haga TikTokii seente kana amma wanni gubbaan malibbiifaa kaa'atta wanni dasna hedduu mana kee kana laal namni gariin amma shamarran takka maal gooti beektaa kiisii kaa'atta achi gubbaa waan san hin kaa'attu libbii qofa kaa'atta. Kumpaa godhaa oolan asirra taa'anii amma mala san hin qabdu. Si saalfatta miskiin. Qosi gowwummaa kanaa fi iyyummaa taate malee barree beeknaa barmooksaa nurraa tole wanti hundinuu. Yaa onnee illee hin qabdaa qaruu ta'edha. Abshir. Istaayiliin kee kana namichi tokko bara Ameerikaa maal naan jedhe beektaa? Istaayilii isii kana. Achi aaree ani maal jedheen. Namichi maakii na waltee mucaa wayyuu akkas naan jedhe yaani jara Ameerikaa jara bush nama godhu kana taatetti agaruu isumaaf jenne malee bultii boriitiif naan jettee afaan keessa qabattee naan dhiise. Na gorsite walla kolfee markaa bahi inni iddoo sana ga'u. Wallaa ibsaa nyaachuuf jedhee fe'irraa hirkaa bahi. Naa ta'uu dide qeeyyaruun kun wallaa dhugaa dubbachuu wayya erga ta'e. Natti tolte barollaa na boonsite wallaahi. Garuu takka inni qeeyyaradha wallaahi. Amma giiftaroota hedduu argatteerta giiftaroota gurguddaa argatteerta nama gurguddaa si bira oola.
amma yoo ismaartii Lana taatee jiran ati loko. naa Intalatti wayii gahiidha. ati wal barsiisuu fuula deebisii hin jenne na dhaggeeffadhu garaala. Intalatti fuula deebisii hin jenne fuula deebisee fi yeroo waan taphadhu akka waan an sheer itti godhadhe dhuftee magiftii naa hinniti. Mucaa kootiin fayyis ilaalla ishii si jaalladha naan jette. Maal jedhamti maqaan si keessaan fakkisiitti na jajjabeessu. Saniifuu sababa keessan kun hundinuu dhufe malee ani hin beekuun waan ta'eef hinaa jiraadhu ishee ani abbaa ta'u obboleessa kiyya qaalii. Obboleessa kiyya hangafa. Rakkoon qabu. Adamma ismaartii taatee naamusa godhattee bakka hin jiraamsi taphattee taphachuullee qabda. Waan badaanaa soyitu jookii beektaa Qalbii malee wallaahi durumayyuu bar nama narratti. aldii godhuu yaada. Aldii kanneen argitee nama kokolfisiisuu bakka hin jiraamti. Waan wayii uumattee bakka sanumaan fataa nama godhaa bashannanaa haasawaa akkasitti hin jiraamti akkasitti bashannansiista. Giftaroonni uftuu jala dacha'uu qaba guutuun isaa. Labsii dabarsinee irra labsii atantama. Waan waa yeroo daddarbitaniif isii daddarba. Indoomm aga Itoophiyaa deemtee taphachuu qabdaati. Warra gurguddaa fa'aa bira deemtee. Tasirra oolte. Laala Itoophiyaatti gallaan barnamee waliin deebi'u biyya laatti lamu. Biyya hin jenne yaa rabbii kiyya tiktookii ijoollee Habashaa wajjin taphachuu qabdaa warra Itoophiyaa. Itoophiyaa jedha ijoollee Itoophiyaa jedha nu Oromoo miti amma. Warra Habashaa wajjin taphachuu qabdaa feemasii gurguddaa wajjin taphachuu qabdaa siin jedhee baran an biyya galta siin hin jenne siif hin galle bara. Waqtiin dhuftetti ol gashinaani. Eshi bakka an biyya seebar wallaahi. Itoophiyaa kana badaanti ni jedhu eettaa sanii. Obboleettiin teeta akkallee dhufteerti kunoo. Isa deebar. Nagaa keessan Nama yoo baadannee booda funa. Mucayyoon maal godhettaan anchi biiftu feesbuuk irratti arge. Feesbuuk irratti arge jedha quuftutti ol utaalaa turte. Munu neefnu. ani laa ilu feesbuukii hin qabu barani tiktookii Nama si waraabee feesbuuk irratti haasawa kee dhagaa ture jedhe bara haasawa haasawita. ani feesbuukii irras nan jira garuu tamasgeenani otuman hin banatin achumarraan naga dhaquun gobazuuta. TikTok irraa si waraabanii poosti si godhanii siin jedhee bara ka quuftu wajjin haasawita. Qannaata jedhanii na poostatan miti. Salammaa wayina fakkaatu. Ammoo ummatti Quuftu anani kaleessa galgala asii sanaa isaan poostatanii. Kaleessa galgala moo har'a? Eda galgala. Eda galgala ani fati maakidhaan ani nan arayooshiidhaan ilmooti jette hin jenneeni. Viidiyoo arge garuu Lama ijoollee ishee irratti godhu tokko immoo meeshiin achitti na godhee gadhiisee ture. Garuu waan itti haarteef illee ani barnaaf hin galle isin akkas dubbattan iyyuu achitti. No ani si jammal ilaalu bu'aan qalbii dhafan jedhe. Mucaan kun suugaan miidhaa. Amala biiftu amala quuftu si himu aga amma barannetti wadhee ka irra gahe waan namni jedhu maraa dhugaa seetii jechuudha quuftuun. No uncle normally kun kumsiye dhagayla maaki injaalanna in kabanya inuma dhugaa naan akkaadha yaatan shilala jechuudha sigale maaki baas nuti oggaa guutuudhaaf andeema ergan ishii bare xiqqomaanu jechuudha garuu an qalliidhaaf way dammoo wajjin qalladuudhaaf mook gochuudhaaf an akkasii malee namni kamiyyuu koo dhugaadha amma ati quuftu biiftu Atamma yeroo mallee geettee guddattee bakka bakkee isii gadhiisii mucayyoon daa'ima ammaa kiyaa taatu atamma guddattee kan jaarsa si ilaalaa si gurgura akkasitti fudhannu. Laawali isin bar akka itti bar ummii ko galee toomidee sirba caaluu gaabbate beektaa inni siin dhuftu akka carraa. Achi inni wal lallisu si walitti nu raabsa walumayyuu tuura konkolii dhufin na beekti maatii duraa walumayyuu walitti darsachumaa. Yaa ummii dhee gaabbazaara achumaa inni dhuftee maakiin dubbistuun maakiin uffata jira achi kaate gaana. Maaliif biftuun buutettee addeebitee maakiin xaphattee buutee asiin na dawwalte ani immoo asiin jalaan kaafne geemii qabannee irraaniif muzambilii bicuma tokko nan kaasuudhaa dhu gaddeebiste godhattee maaf ummii siin jetteetti rakkoon achi buutee as buute. ከዛ ወራበኒ ፖስተን አትሌ
beekuu fi qabdagaa. Hangafaa fi quxisuun waluma hinaafanii isin amma guddatteerti dura neerumti kamanaaf osii hin beektaaf jedhu ganaadha. Qabee guddata. Biiftuu waggaa dhufuurraa biiftuu. Ayatu sin jette yi wallahi yoo sin qalbi jette na fakkaata sin dhugaata yilaan waan ariifadha yaani oo aaruu faritaate malee inni naafullee wallahi utuma sin jedhin jette yi ani naafula garuu jechuun dhiisu hanga siin ofiisiiti ofii kan deesse qabaatutti jedhu amma laal mana keessatti wayita faamilii mucaan awwala dhalate mucaa booda dhalate ka guddaa sun wayita harma odhu ka xiqqaa sun odhu ka guddaa sun inni naafa harma gu'ee bara harma odhu haadha wayita odhu ka xiqqaa sun ka guddaa kun inni naafa jechuudha amma biiftuun sanuma taate siinni obboleettiteeti atillee obboleettisiiti akkasitti waliif maafu galaa jechuudha. Wali negosiasi barang sini lagi Loki jala nabasi follow segala lubung cabi ko malfas vlog malfas bahasa dura maaf narrabsit anna masum jere nama vlog wi modi tar wajata cegara galte tu kawafu tu modi tar nama ari tu kabara semua akaya aku mati nar no ara ijolle modi tarota kiya inuma wallola niu nama himbilo kan garu bannote ijolle kabaja qabani akka bebe tabib to amma nama iddootti naarre xiqqo biloog yoo goote hin barata hin deebi takkatti maa biloog miyuutuun goota andi daatti himta andi daa biloog goota xiqqo gariin baasa. Nama waan hin taane maalan jammare beektaa illee miti quuftu biiftuun jedhaara. Ilaa iloon maal jammare beektaa namni tokko dhufeetuma waanuma xiqqishuu waanuma dabbaaree takka balleessinaan garuma bilookii tan geggeessa muutii immoo godhu. Ati nama meeqa buloottee fixxaree akkasitti ani muitiin godha malee nama buloo. Ani gara nama 200 oltu bilookii jala jira mana gee. Yoo danna ta'e jedhan gaafatti geema qaxaroo koo geema guddaa afaan taphattu faan intunii faanii jiraamiin baay'ee. Kiloo jalaas baasee biroo. Amma jalasi baasee garuu diggaamee dhuftee waan hin taane barreessinaan inumas deebisa. Laabuchoo dhaggeeffadhu. Amma ani asan jira miti manuma keetittu waan baalagee onaan jedhan. Ofii kiyyaa of biraa nan isaan bilooka. Si biraa odoo hin ta'in of biraa. Akkan isaan arguun barbaanne maaliif nama na jiru. Argii jala kaaftettaa? Argii jala kaaftettaa? Jala kaas lubbu. Bilookii jalaamu? Na argii jala kaaftettaa? Gaafa wallollu sanallee dhuftee maaf qoftu tuttamu minaamin siin jettee barreessitee naani bulootteen jedhan. Na argittiin immoo yaani anallee sillee ije tokkoon laati turte duraa walilloolina jechaa turte. Si jalatti immoo waa barreessinaan ati aartee buloottee jedhanii jalaa kaaftettaa? Ani hin beeku gaafa silaa qoftu nama zim jedheen dabbaru bara amma nama kinoo. Looku baran nama waan baalagee jalatti barreessu. Nambiloo qaxxituma gara bilookii gaafa wallollu sana dhaggeeffadhu gaafa wallollu sana ati fi aannan fa'i minaaminii fa'i waa'ee kofa dubbataan turre maaf isiin hon jirtu maa dubbatti fa'i minaamin jettee ma barreessina waan bulootti inni fakkaata siin garuu ija tokkoon nu laalti turte duraanii yaan ijoollee makeenyaa siin illeen baay'ee silleen adagnatti sillee hordofti isa immoo fe'amis yaani badaa tiitokii kanarra minaamin laabii minaamin hin galtu malee kun amma baabunaa hin turte jalaa kaasin ishii jechuun noormaaluma wallaahi. Biiftuu miskiina minaan jedhaa turte garuu duraan garuu gaafa isii waan ta'e barreessinaan tarii bulootte na fakkaata ati. Ijoolleenis natti manii isiis gaafadhe isii natti manii ani immoo rakkoo kanarraan bu'ee eeggasii immoo isin gaafadheedhaa ture jalaa kaasu minaan jedhaa ture. Jalaa kaas ishii na argi kunoo isii kanaa bar na arga baaboo na darbadhume. Feemesiidhaan intalli laayibirra hin galtu malee. Kunoo laafii kana. Ikkoo quuftuu amma maaluma iyyuu ta'ee jechuun intalli kana wallee baay'ee jedhe tura korra bu'ee bakka nama jabaadhu naan jedhaa turte maali qabuun hin dandeenye jabaadhu naan jedhaa turtedha yaani jalaa kaasin ishii yoo intini qorsi gashee si agarsiisa yoo intini Sila maali lubboon si gashuu hin dandeenye. Anillee jala na baasedha. Ani uummata kana hundan bilookee rabbeedhaatu. Yaa kunis bilookameera.
Warri Isin biiftuun maalatu Maaliidhaa bulota? warri biiftuun biloog hin goote nambara tokko ana jalaa siyyaasa. Takka takkaan ammaan biloog godhiin guutuu isaa. Naargi amma wal harkisaan wallahi isuma sina babunaan hin tolkisuu hin dandeenye. Wallahi miskiina. ilu Akkuma jajjabeessu komentii namaa ilaalu jettee jajjabeessu. komentii sabaalagee amma gizeen tokkicha laayifii gadiin an argamiti waan na dabbaruuf muutan godha gizeen diggaamee dhufee ammas laayifii bani. Amma namni ila akkame namni tokko hin taphataa tokko yoo haasa'ee yoo ati biloog gootee garii baas na baas yoo jedhe baasiin. Yoo inni si deddeebi'e takka lama si deddeebi'e gariin baastu. Takka immoo xiqqoo ishii aartee yoo biloog goote gariin baasta. Akkasii jechuu barbaade. Haala sooshaal miidiyaati. Imaanan jettu tanaa kinoo. Yaa warra biloog goote baasu. Imaanan jettu Naargi nambara mana keessatti jalaan si fuudhaati. geetaan misikrii nama mana kana jiru nama shan arge nama bilookii jala jira. Imaanan jettu tunis bilookii jala jirti. Shooddee dhammoo eenyu jedhu kun bilookii jala jira. Isinillee waliin arrabsina. Ila wacce namni waa balleessu yoo arrabsitan namni badii sanirraa ni barata. Yeroo maraa arrabsuun qabdan namni tokko namni dogoggoraa miti. Yeroo inni dogoggoree anaanuma waa jettan fakkeenyaaf dogoggoreera. Dogoggora kiyyaan beekaa miti na arrabsite. Waggaa guutuun arrabsuun qabdu bakka dhumateera bira dabarte. Waan san bira taruu qabda jechuudha. Yeroo maraa achuma teetteen achi taa'anii nama arrabsuun qaban. Akkas. Amma sii galee. Tokko iyyuu na bulookeedha. Warri no ana mana kiyyaa faa namni bilookee nu jedha. Meeqamtu Tabani wallahi. Moo dhugaadha. Wallahi midhaan tokko akkasidha. nama faa bilooga mana kiyyaarra guddaan. Kan oduyyuu waan laayifin Wallahi nama ta'e. Uftu koo ani wanni jala biloogaa yoo komentii jala dhufanii na arrabsan malee laayifii jabaan seenu. Anis komentii keessas na biloogaa bar ilu. Anillee komentii jala amma ka fooloo Komentii viidiyoo moo? Komentii viidiyoo gadhiise namni fooloo nan goone yoo na arrabse. anillee akkasi godha anillee godha amma nama fooloo nan goone nayyuu fooloo hin goone dhufee yoo inni na arrabse nama godhaan dhugama siimaan anuun godha san. Biiftuu jalaana baasii. Maana arrabsite ati dura? Sinin goyoomsan an komentii yeroo ni dadhabee yookaan firii ta'uudha yeroo hojii hin qabne ilaala malee komentii ilaalu yoo ilaale iyyuu buloo kun yoo Anamma takkamaa Ajaa'ibaa. takkamaa biloog na goote naan jetti yoo hin gattuku biloog hin goone hin taphatu. Gariin taphata. wallahi buloo kamuu fedhe ta'uunaf tokko takka sidhaadhaa iluun na bulookee jedhan. Komentii keessatti ariifata malee wallahi akka sidhaa haramchaa wuyi. Ani maal gochuun uummata kana hunda bilookeedha mama dubbi. Badaa. Biiftuu na baasetti takkas. Ilaa dhaggeeffadha warri mana kiyyaatti bilookii jala jirtan hunda keessanuu sinan baasa. Garuu dhuftanii waan gadhee hin barreessina maaliif ana yoo na jibbitan ofii keessanii na bilookaa nan barbaadan taanan. Lammata dammoo hoggaan viidiyoo poostate jechuudha. Namni ani argeen beekne kun namumti fooloo narraa hin qabne kun dhufee maal Anni amma iluudhaan akkas jedhe amaattu naan lubbee dhiis bakka. Dhugaa miti dhiisi quftu ani gattu qeelaalaa fooloo yuun irraa hin qabdan mata biloog na godhe. Wallahi iluun nama bulookis lamaan taatan. Wallahi Wallahi dhiis bakka amma akkas jedhani. An dhugaase wallahi iluun namni bulooke malee iluun immoo Oromoo kunis bilookii jalaana baase jetti yaa rabbii. Maaltu bilookee kana hunda? Waan mushkila ta'u. Thank you so much. Asiin jedhee bar giiftaroonni si bira dhufaa jiranii warra Oromoo si jaalateera. Wallahi ani sinin jaaladha shi eessuyyuu sin jalaan dhaqoo naf shiraase. Thank you so much. Maammush argite. Sababa iluutii kun jechuudha. Iluu ani abbaati. Ajiraadhu shi. Sababa kiyya bichaa miti waan ati gaarii taateef. Yoo ati badduu taate sitti hin kennan sababa kiyyallee. Namni ajaan bar gaariitti dhaqee gaarii taa'ami. Kasii bar. Waan ati gaarii taateef anaan sababa kiyyallee ta'utillee gaarii waan taateef. Achuma gaarii san jabeeffadhu. Wallahi sababa Oromootiif sababa isinii tokko immoo sababa ummii maakiitiif bakka wallahi. Naa jiraadha shi wallahi hundi keessaniyyuu. Wadda achuudha. Taa qallacha din. Biiftuu bulookii jedhaa baasu. Sila biiftuu maal nama buloota? Sila maal Oromoo buloota eenyu foolas godaree? Ittiin maraate. In barbaadu ani laa fooloo isaanii odoon ta'e. Miilee nagaluu haftee barata. Wal kabajuu barbaada siigalee ani fooloo miti kanan barbaadu siigalee ammalaan nama kumaaf dhibba jala jira miti. Gariin na jaalatu gariin na jibbu miti namoota na jibba sana anuu isaan arguun barbaadu sanaafuu fooloon isaanii ani Oromoo miliyoona meeqa jira nagaa
Garuu an follow do kana bodo namni follow na gochuude ምንም follow ምንም አይመስለኝም በቂ ነው ለኔ ይሄ ራሱ ማለት ነው garuu nama kabaja na dhabu follow na godheeto na kabaja na dhabu caala an blockee ofirraa geggeesse nagaan taa'u amma geeta lamaanuma ni wada duubattillee hin deebu sababni isaa hin barbaadu na kabajee na faana jiraannan hinuman hin blogne si galee anaaf kabaja agarsiisee na እሺ በቃ ዲሲ ገሩማ ቱ እንትሪ ጎቴ በረዱ ትረ ያኒ ነሙ ብሎ ኩዲ ሙይቲን ጎዳላ አስራት ይወደደኒ ዋበረስ ወላ መፋ አርገሰዩ ማለ ሙይቲ ሲንጎዶን ታይ ማልንጀ ገሩሙ ጨቲ ተኮ ጅርቲ እንትኒ ከነፊ ወላይ ሙዴተረ ከነፊ ሙይቲ ማጎት ብሎኪን ጀዴራን ያኒ ነሚ ተኮ ተኮ በርሲ ሲንጎር ሰሲላሚ አትለ ቢፍቱ ሙጨዮ አንጋፋ ማጊቲ ማጊን ሰፖርት ወራቱ ኦሮሞ ቱናም ቆጥሽውት